مالسي فيديو هاني كان جروني برباد والله كماكي كو جوسي كو هانيني كو بردو كو إسيني شمرن والله متي أشوتي كانت برباد وما كسي دي أمني بارنجت أمني مالقو ننجد أمني ما كبار أمان دولار ما دابا توكو كسي ترغبو فيتامو ها أشوتي كو بردو كو كاشتي كو سنجتشورا كانت فيتو دولار ما وائتين أبو كنو أرجعني لا السلام عليكم أرجعني كنا في شمرني روبا يكن جري بربادنو دولار مدابرة تكو كنو كسنرا غرا مدابرة تكو فودي تدوبي صوبس فودي تدوبي أنغارغا تدوغان ستما نو أشوتي مالي في كانسين لا كسيت سين كابو بربادن gift تيدو مكان نتيجة نو كان أفان كينيا كيسا باسو دام نتلفات تديري والله يسيتين كنا كسين تلفان كان جري فتنو شمرن giftيكو هادوكو أونيكو إيساسيكي ود gizi ati narra adda baatu rafiitiin illee rirrimnuuti illee narraa bada yaa maabraatii koo yaa shaamaa koo ittaaniin anoo si gubadde hangan gaafa si arguutte ittaaniin duudii koo irraa facitu asii buute gixximetti dhoobda jechuudha shamarran waan akkasitti kan jarri jaallatan ambiriin qaba mana fooqi jaarsise makiinaan qaba bayi waan akkasii kanan jaallattu ashitti ammaati waan akkasii kanan jaallattu onnee kee keessatti seenaa maan fooqii qaba manan qaba jireenyi koo gaariidha tun siin jedhe onnee keessi sana. Yaa dur akkas ture jiru nama fooqii qabu yaa makiinaa feeraarii qabu lambargiinii qabu jedhaachu. Inni gaaddibbaa jaarsuma arabaa. Yaa zayi. Isa kafii lambaargiinii kana jaarsuma arabaa jechuudha jechuudha lambaargiiniif harreen tokkicha Dubaayin keessatti sii galee danina keessa jechuudha. Jarriin qabaatani. Itoophiyaa keessa namni feeraarii qabu jiraama hin argine. Sii galee yaa. Doolaara miiliyoona tokko doolaara 700 baasee namni feeraarii bituu jira Itoophiyaa keessatti. Birrii miiliyoona 12 Itoophiyaati. Miiliyoona 15 ooma akkasiiti. Ammaa miti hammaa miti jechuudha dur isa duriiti kanaan ilaala ammaa miti miiliyoonni 12 saammaati miti. Ajamaa saammaati isa durii isin hin jedhaara. Duri. Namni kanaan makiinaa baasee bitee asumaan namni cabsiti. እና አሹቲኪያ አናፍሲ ቃሊ ወሊ ገርሌር ኢልሞ ወሊ ራርገኔ ኒካዳ ወሊ ዳና ኢልሞ ወሊ ራርገና ሰናም ቦደ ዮሄሮምተስ ኢልሞ ኮና ከኒቴ ኑቲ ቃሊ ከኛ ህንጨብስኑ ያሁዴ ፈላ ኖ ኒካወጭና ኢልሞ ወሊ ራርገኔ ሰላም አለይኩም አን ኢልሞ ቆፈን በርባዳ ጃርሰን በርባዶ ሲቱ አፋንኬት እንጀደ ካን ሁላ ያበራሁ ሳል ኖ አሹቲ ተባሚት ኩን ሲገሌ ማል ከበደ ሄሮምጨት ኢልሞ ሰነ ፍረደን ኑፋን ilmo fradden fa salaam alaykum kana boda magara yede yo dubbi sigala njirtu ate kamme dubbi na kamitina ngale dubbi sirri tina ngale jiru aysh wonta to erran dibin wonta erran dibin jiru naaf galana ate hamza jallatte dudun tayin kababa kabaja ummata harargeti mucha kana teru mart argite samnin nige sabaye mallan jedha jette lala ya ummata hararge yo akasta imaltu ittafa akajette ka banketin akajette No. Akkasuma yoo ta'e maaltu itti hafe namni tokko kabajaa biyyaatiif jecha baraan of kennaa yoo jiraadhe maaltu maaltu itti hafe wallaahi anlaal yaadiin baan sappoortu godha sappoortu ati biyyaaf wareegamoo ta'uu deemaarta kellaa oromoof jecha lafa oromoo saamamee naan oromoodha wareegama kaffaluu deemaarta mooti way lafa harargeetti saamamee soomaaleen saamtee namni soomaaleen lola wareegama keessa dhagaa laal anamsaan jaalannee yoo jennu yoo ummanni harargee dhaabate intala tana fuudhuu qabna jedhe itti heeruma why not dubartiin tama nyaaphaati duru maalummaa ambar intala dubartii yoo abbaan kiyya yoo nama wayii naa jaalate itti heerumi namni kun sii ta'anaan jedhu because jecha abbaa kiyyaa san galmaan ga'uuf hin heeruma why not inni isa duriiti zabana durii haati naa filattee naani mucaa birqii isaa fuudhii Jaafar deemi mucaa birqiisaa fuudhii ilmoo nama guddaa ta'ennani gurrasi mormasi akka adurree qaban hoosii kana fuudhila hoosa kanatti heeruma inni akkasiin jiru zabana hamma situ laallatee jaallatee itti heeruma malee akka durii abbaan inni kun zamana maali zamana durduriiti kan hafisii galee. Ati yoo na jaalate maa hinaafte? Ammo ani si fuudhu caala ummatichi si jaalatu yoo waluun loltan. Si araarsaa dubbii sii fixa. Hin miidhamtu. Inoo dubartii rakkoon isii amma uf bichaa uf gurguraa jirti.
Ufii qofa of gurgurti rakkoonisi. Fiqiriin hin dhuma waggaa tokko booda obboleessa kiyya. Fiqirii haniimuuniin hin dhuma. Achi booda maaliif tafa? Waggaa tokko bitaa shinuu jaalalli algaa irratti guyyaa 5 wajjiniin jennaa wajjin qabannaa mana keessa wajjin. Salaam alaikum. Inni waggaa itti waggaan kun danati. Maal taate ashitti waggaa isa kan maali? Amma saatii kana jaalalli bakka itti sanatti ilaalsi galee bakka itti sanatti irrii angaruu jaalala dhugumaati kana si jaaladhe. Jaalala onnee koorraa burqeedha. Jaalala akkuma kanatti ilaalee haala kee nama jaallateedha Jaafar. Yookiin bifa keetii miti. Bifa ta'e bifa baay'ee ilaalee jiraan. Bifa akka kan keetii kana gizeen gabbayee 50 80 ilaala bakkeedha adii. Shamarran akka kan keetii adii kana dhibba lama fayyina arga bakkee kana irratti gizeen gabbayee jechuudha. Si galee malkii miti. Anama malkii kee ilaaleetii miti. Yookiin bifa kee ilaaleetii miti. Si galee. Waan namatti toltu wayii qabda beektaa ashutti. No maal kolfini ashutti. Ashuttiini. Waggaa sadi dura illee namni sirratti duulee no ilma barbaadda okay it is okay. Ilma deemnee arganna rakkoo qaba. Ilmi keenya jimmaaf baalee jidduu deebi'aa guddataa gaafa jedhu jaalala oromummaa yenoo hin jiraami. Rakkinna irraa hin qabu. Ashittis man dhugumaati yoonee foon qaawwasti gabbash inte jaalaluma dhugumaa mucaa kana wajjin galteetta qabdeetta noon sobiin haqa dubbadhu ani niso an kaayaraan Dubaay miti Dubaayidha miti wallaahi nan nufa barbaannaan Dubaayati Awustiraaliyaa yookiin Kaanaadaa miti ana baay'ee qallaali Itoophiyaadha miti Itoophiyaa wallaahi galaa jira yeroo dhiyootti hin gala Itoophiyaa si galee yeroo dhiyoo amma waan na gaafatteeti. wanta si gaafaddeemu naan deebisiin iyyuu gaafii kana gaafiin kun natti hadhaa'uu danda'a si galee ulfaataan akkasii gisee afaan kee keessaa akkasii jedhee ba'u subhaanallah haasaa qofaan illee waan dhaga'e haa ta'u. Yaa ofumaa ofii deebisee. Atamman dhufee jaalladhee roonaan jette maal miira akkamii keessa kan seenu hin beektaa? Ka'ee oon uffannisee amma namni irra na buusu hin jiru ollaa gaarii iyyuu hin qabuun ollaa mana koo dhufu iyyuu hin qabuun sii galee hundinuu addaan nabseedha biyya kanatti inni kaan halkan hojjeta inni kaan guyyaa hojjeta giseen halkan mana kee hojii galu jarri immoo dhufanii rafan faallaa ol jira deemna cutuman kun rifadhe namni nan dhaga'u sii galee kanaaf iyyuu dubbachuu kan roofa keessa liqimsitee taa'uu keetu irra caalaan haasaa qofa dhaggeeffachuu ashittiin akka jaallatte ashittiin akka taate kana qofa. Waan borullee dhageettu yoo anillee sitti mirakkoon qabu uumamarraa of qophee garuu ati of qopheessaa deemi yoo ani jecha akkasii siin jedheef kan miidhamtu taate miidhama kee hin barbaadu miidhamuma adawaa kiyyaatu hin barbaadu garuu ati of qopheessaa biireedii yaani waan dhufuuf okay. No maal qopheessita gamaallu maamti qophaa'u hin jiru waashutti itti qophaa'u hin jiru Hamzaa dhiisii natti deebi anuma keessi wayii da'uun gisee Hamzaa eegaltu jaalalli kee tunatti cimaa deemi. Atti cimaa deemi. Kana akkasii si galee. Gisee Hamzaa eegaltu jechuun isa si leewwan tokko jechuun xiqqoo si jaalladhu amma immoo sirnaan si jaallachuun eegala si galee. Atti cimaa deemi. Miira hinaaffaaf yaabsuun jaalala osoo hin ta'in. Kanaatiin jechuun duwida na kutaara. Durallee nan dhiisee ture. Durallee yaa sin jaalladha haddii kana keessa bu'ee sin jaalladha garuu ergi Hamzaan si eegale immoo sitti na. Homaa gochuu hin dandeenyu amma duubatti hin deebine daa'imaa miti. Wanni baay'een deemeera karaa walakkaa ol deemneera. Almost 75%. Parsantii 25 qofatu hafe. Cabsuu hin dandeenya? No gad deebisuu hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Wanti cabin hin jiru. Wanti ilmi wallee wanti cabu hin cabsina. Duuda abbaa isaa kun jechuudha. Duuda isaa qixxeetti baafna. Duuda kun qixxeetti baafna. Hinuma bada. Jaalala hinuma balleessina. Duuda isaa dhoofna jechuudha. Hinuma balleessinee jaalala keenya jaalala haaraa. No dhugaan siin jedha. Maani jaalala parsantii 75 hin gahe itti xaaree ka gadi deebisuuf maal si fakkaata? Ufii ganna gada. No. Numa sirraa ta'a shutti koo. Jaafar koomedii kun gizeedhuma filafiitii kee keessa taa'ee jechuudha. Haasaa boombii niikular boombii akka Kim Jong jechuudha. Taa godhee sitti darbate jechuudha. Ilkaan kee adii waraqanni kun gizee asii taa itti shaggituun kolfa kana si kolfisiisu ati maal irraanfatta jaalala waan jedhame.
Zaayiruma kanaatu argite fuula koo akka zaayira kanaatu argiteeti jaalala waan jedhame onnee kee keessaa basaqqedha. Jaarsuma kee irraanfatta. Shamarran meeqa takkas ija isaaniitiin nagaala. Galladdamu. Sun shamarrani kaanaa miti bar maal taatee gurba. Kaasa. Sun shamarrani. Abbaan manaa dhufee koomantii jala guddifalla. Maal jedha jiran? As kottee dhiina jalaa dhufu. Inde? Hamzaa mucatti gaddisi. Dheengaddaa'anii azzanee fi waan inni qaldiidha baqa moodii waan walitti qabataa jiran seetan Hamzaa afootu hin jedheeniin. Afootirillaa si dhiisee jira mucatti hin jedheeniin. Inde? Amma immoo suma dhugumaa keessa giseen kaleessa fa'aa argu miira keessa seenee jechuudha. Aaree wanti ta'e na aarsee jechuudha. Utuu nan fakkachiifatini harkarratti maal jedhee hojjetete? Ashutii Hamzaa handa ashutii. Hamzaa handa ashutii. Kunariin eenyuun kan naayisu? Kunariin eenyuun ibidda baasuudha Hamzaa? Amma kan zadeetti jaalala shamarran jaalala qabsiisan jechuudha Hamza kunam. Wallaahi hin ta'u. Ani immoo onsiin jedhe Hamza ati. Sibiila irratti naqqaf sibiila irratti maqaa sii barreessa an kunoo onnee koo irra ilaa kunoo laal. Chestii koo kana irratti naqqasifachuu deemaa jira. Oli laal. Asirratti. Chestii koo kana irratti naqqas. Garaagarummaan keessaniif ka isaa maaliin beektaa? Inni takkaa nama kana maa akkana goote naan jedheen beeku. Waan ofii qofa dubbata. Waan ofii qofa nama dubbatu. Kanama akkana gootee kana dhiisii kana jaaladhu naan jedheen beeku. Waan ofii qofa nama bilisaa nama qulqulluu beekta. Nama waan ofii qofa dubbatu. No, ala manamni. Hamzaan akkasii. No, Hamzaan. No. Ala manama tokko Hamzaan akkasii. No. Hamzaan dhiira. Dhiira ashitti miti kan ashitti caaddu diidaman si fuuchuu danda'a. Dhiira. Mucaa bareedaadha miila qaba harka qaba wanti inni waa tokko ta'e hin jiru. Dhiiras immoo jechuudha. Sini galee. Wanti tokko Hamzaarraa wanti malee wayii qabu hin jiru. Hamzaanii mataan isaa akka malaaxaadha. Hamzaan akkasii. No. Rifeensa dhaabbachuu ni danda'a bordeemi. Dhiiras immoo. Sini galee. Namni tokko jala deemtanii ni neetanu. No. Dhiira. Dhiirri hin ciicatamu. Yeroo kamuu jechuudha. Dhiira hin ciicatina. Dhiirri inni sin ciicatamu sanatti bor bakka guddaa ga'ee mungkin amma ashuttiin kun na didde nan dinne garuu. Ana wajjin ganaadha waan nuti waliin haasofnu jira ashuttiin. No ashutti. Dhiira ashitti filattee jedhi sanjala sarariitti. No maalatti filattee? Wanta akkasii yoo hin jiru. Wanta akkasii. Ana sitti gattee. Maafi hidhii keenyaati. Ana sitti gattee. Ashutii biyya. Amma anis salaatni natti ga'ee jira. Hundumti keessan iyyuu magriibni. Salaata biyyaa salaatu. Hundumti keessanuu isiniin jaalladha. Ashutiitti yaadi. Egaa. Maal naan jetteree fi wallaahi waraana nyaataa jirta. Yoo aki kilooraksii dhugee hoo namni naannawa kiyya hin jiru jettee waan dhufuuf qopheessee wanni wayii uumamuuf deema. Ishi? Alhamdulillah. Wallaahi numa milkaa rabbi wajjin rabbiin qabannaan wanta riinuyyuu ni milkaa. Sinii galee. Ani gaa salaata keessan inni sinaan sinii jedha. Salaamu alaikum hundumti keessan inni naaf jiraadha. Ashutti rabbi siifame milkeessu. Immoo waan sanatti itti yaadi keessaa waliin dubbanna shi bareedduu kiyya. Abshir. Maali qoqa dubbiin kun dubbii keessaa wanti waliin dubbannu jiru. No dubbii kaasaa kan maalan. Akkuma rabbi si haa milkeessu siin jedhe rabbi si haa milkeessu. Maal yeroo biraa akkuma kana liivii irratti waliin dubbanna. Wal galchine Hamzaa hedduu galchine yookiin inni naaf dhiisu yookiin. Namni hedduun wallaahi dhiyoo sana mucaan tokkollee akka nama keessaan waliin dubbatu keessaan waliin dubbanna naan jedhu ofii bara nama keessaan waliin dubbisuu miti achi rakkoo nutti No. Wallaahi ashitti anu gaasitti miti keessaanii miti haadha kootiin haadha kiyya kan adeessa jirti miti saatii qabaadha jara wajjin naasa wallaahi. Haadha kiyya miti. Maaliif seete taayimiin qabu halkan guutuu hojjetaan bulaa ganama subiin dhufaa asumaaniin of darbadha. Guyyaa gisee saatii 15tti ka'u rafiitirraa nyaatatti hojjetadhe nyaata kiyya akkuma kanatti qabadhe ammas bakka hojiin deema.
Saatii kam nan saatii qabaadde nama wajjin naasa'u. Barakkatti haadha wadaajii dhibbaa jedhan. Ani wallaahi rakkoo keessa argadde. Wallaahi rakkoo maa barkuun. Rakkoo. Maa bultii ani ijaarrachuuf qarree ga'ee yaada bunnaatti. Mee Tanzaaniyaa reera kulas. Rabbu manna.